the champions of Europe again. Waancaan Awurooppaa taphni xumuraa eeggamaa ture injifannoo Ispeeniin goolabamee jira. Ispeen waancaa Awurooppaa Jarman qopheessite kana irratti tapha tokkollee osoo hin mo'amin har'as goolii Williams daqiiqaa 47 irratti galchee fi jijjiiramee seenuun goolii daqiiqaa 86 irratti Michael Oyarzabal lakkoofsiseen England 2-1 mo'achuun Ispeen shaampiyoonaa ta'uun waggaa 12 booda deebitee waancaa Awurooppaa injifatte. England bara 2020 keessa tapha xumuraatiif geessee rukuttaa peenaalitiitiin Xaaliyaaniin mo'atamtee waancaa Awurooppaa dhabdee ture. Waancaa bara kanaa kan Jarman qopheessite seenaa jijjiiruuf taphattoota urjii hedduu qabattee dhiyaattus Ispeen injifachuu hin dandeenye. England erga tapha xumuraaf geessee ammas Ispeeniin hamileen isaanii cabe. Gareen Luis de la Fuente taphataa ganna 17 hiriirsuun tapha bareedaa waancaa Awurooppaa kan irratti argisiisaniin addunyaa raajeeffachiisan. Lamine Yamal dargaggeessa jabaa dorgommii Awurooppaa bara 2024 ta'uun badhaafamee jira. Taphataan sarara jidduu Manchester City Rodriin taphataa cimaa dorgommii waancaa Awurooppaa ta'uun filatame. Ispeen yeroo afuraffaaf chaampiyoona Awurooppaa yoo taatu gareen gaarii Southgate garuu ammas seenaa garee biyyaalessa England haaraa galmeessuu hin dandeenye. Waggaa darbe keessa waancaa addunyaa dubartootaatiin gareen biyyaalessa Ispeen England tapha xumuraa irratti 1-0 injifattee waancaa kaasuun ni yaadatama. Gareen biyyaalessa England bara 2023 keessa tapha xumuraa waancaa addunyaa kan dubartootaatiin Ispeen yoo harkaa fuutu waancaa Awurooppaa kanas Ispeeniin samamanii jiran.